Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jarjaratti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaladhaa. Egaa ka viidiyoodhaan wallaaluu bubbuleen jira tuttureen jira baay'ee tokko dhiifamaa isiniin jechuun jaladhaa. Egaa ka warroonni ijoollee kiyyaas maatii kiyyaas hundaa na gaafachaa jirtanii hedduu tokko galatoomaa. Gaafa tokko qabadheen isinii dhufaa. Ishii guddittis ishiitti aantus hundaayyuu gaafa tokko guyyaa sanbataa tokko haala mijeesse qabadhee isinii dhufaa. Dhiifamaa xiqqoo isin jalaa hin babbadee haa ta'u malee hojii koo immoo hojjechaa tuman jira. Suuraa fuuldura keessanitti ka bahuu haadhabuu malee jechuudha. Egaa har'as immoo meeshaa guutuu meeshaa harkaa mana guutuu kan ta'e qabadhee kara keessan dhufee tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faaraa tatanuu irratti sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma affeerraa kootii. Egaa ka baay'ee meeshaa babbareedoo ta'e yookaan harkaan hojjetaman kan televezyiinii kan sinii akkasuma immoo kan quumii masoobii quumii waan akkasiisan hojjedhee namoota meeqaf namoota lama hiriyoota lamaan tan durallee galcheen ture jechuudha. Isaan kanaa ammas immoo dabalataanan hojjedhee galcheera. Kun lama tokko kan tokko abbaa gadaatiin isiniin jechuun jaaladhaa. Kun kan televezyiinii NG 32 haala bareedaa ta'een abbaa gadaatiin hojjetameetoo jira. Itti rakkaa'amee ilaalamee ittidha jechuudha. Egaa ka baay'ee bareedadha. Kana kan televezyiinii kan nama tokko kunis kan nama tokko hiriyoota lamaanidha jechuudha. Egaa warroonni barbaadanis immoo dhumarratti bilbila isiniifan teechisaa. Haala kanaanii kan abbaa lamaa hojjetame jechuudha. Akkasumas immoo kuni kan siniitidha. Kuni kan siniiti baay'ee bareeda siniirra. Egaa laalamee hin quufamu. Ani yaaguba kan ijoollee dhoofsisuu fi kiyyaafis nan hawwa. Haa ta'u malee immoo waan hawwan hunda manatti godhatanii miti. Haa ta'u tokko keessaa tokko hafuun dirqamaadha. Addunyaan sagal akka jedhamu sanii kun kan siniiti. Maachi hojjisiifatte ijoolleen kun hundi lachuuyyuu jechuudha. Kuni kan sinii kan namoota lamaanitidha jechuudha. Egaa kana fakkaata kan sinii kan televezyiinii akkasuma kan masoobii quumii kan jara lachiituyyuu jechuudha. Egaa kunoti kana fakkaata masoobii quumiitis baay'ee bareeda. Abbaa gadaatiin algaa libsii barbaadan hojjisiisuu dandeessu. Wanta barbaadan hojjisiifachuu dandeessan jechuudha. Barbaadan akkanatti televezyiiniidhaan masoobii quumiitiif akka barbaadanitti bifa feetan filattanii hojjisiisuu dandeessu. Baay'ee tokko bareeda isiniin jechuun jaaladha. Asitti immoo tsahaa gibaatii jari lachuu 21 48 taamti moo 21 42 taadhi herreegni illee rakkisaadatti ta'ee moo akka bakkisaallee naaf hin galle. Kunoon maachi akkuma maachi nuuf haa ta'u naan jedhaniiti jechuudha. Eessa deemaa? Lixa deemaa. Lixa Oromiyaa Wallagga deema jechuudha. Meeshaan kun kanaan durallee galeetoo jira. Ammas immoo achuma deema jechuudha. Egaa baay'ee bareeda. Kanarra immoo gaafa meeshaa keessa galeedha jechuudha. Tsahaa gibaatiin kan sirriitti bareedu. Akkasumatti ta'ee tanaan dura kana odootti hin godhin obboleettii tokko waan bootti ergeen jira. Firee 12 kun immoo 21dha jechuudha. 21 soofaadhaafis akkasuma immoo biiffeedhaafis jechuudha. Haala baay'ee bareedudha. Kuni lachuu abbaadhaa kophaa isaatitti hidhamee deemaa fi bakka barbaadanitti iddoo barbaadanitti isin erguu dandeenya. Nuti hojii keenyaaf rakkoo tokkoyyuu hin qabnu. Filannoo keessan tola malee isiniin jedhaa. Egaa kana kan deemu makiinadha. Kana fakkaata. Egaa warroonni barbaadan hojii harkaa kana akka hojii harkaa mana bareessuu hin jiru. Egaa rabbi na hoona gargaaree egaa mana bal'aatti gaafa bahee isinittan argisiisa hojiin harkaa akkamitti mana akka bareechu akkamitti mana akka simatu tokkoon ka rabbi umurii nu dheessee fayyaa nu kennee wal bira nu haa jiraachisu isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kana hedduu bareedaa. Karaanis hojjisiisuu dandeessu. Kanas irraa hambisuu dandeessu. Filannoon keessan isiniin jedheen jira. Kanaan dura ishee amboo galcheef kanatti hin goone. Isa gubbaarraa kanatti hin goone. Baay'ee bareeda innillee. Kunis baay'ee bareeda. Egaa suufii fakkaata. Suufii ganama biiftuun itti baatee fakkaata. Hedduu tokko bareeda.
warroonni mana keessan bareeffachuu barbaadan kara keenyatti dhufuu dandeessu isiniin jedha. Egaa kana baay'ee hojii Tsahaay Gibaatii kun baay'ee yeroo fudhata. Yeroo baay'ee na jalaa furatee ture jechuudha. Ijoollee baay'een na biraa Orofaa qabattanii jirtu. Dhiifaman isiniin jedha asumaanii maaliif Tsahaay Gibaatiin kun akka kaawwanii hin daddafu waan ta'eefidha. Dhiifama isiniin jechaa egaa kaammoo amma dafeen walirratti hojjedheetoo baasee isinitti argisiisa. Isiniin jedha bakka lamatti gaafa addaa fuunu kimmiriin isaa kara fakkaata. Laala ba'aa tokko jechuudha. Kun amma akkatti walitti ashagamee meeshaa hundaa wal keessa godhamee kara Finfinnee jidduu keessan immoo kanatu mul'ata jechuudha. Gaafa akkana godhanii asiin immoo kanatu mul'ata. Hedduu bareeda. Baay'ee meeshaan kan bareedu akkanatti argisiisurra eessatti bareeda gaafa mana irra ga'e jechuudha. Maaliif waanan ofirrattis mana kiyyarrattis argamuufidha. Kana fakkaata bakka lamatti addaa fuune egaa haala kanaan hojjetamee bayeefii jira. Mabruuk jedhee jira obboleettii keenyaaf isin lachiifuyyuu baga gammaddan isiniin jecha. Egaa algaalibsiinis jira. Tuni beebii tiraasidha. Egaa isinitti argisiisa algaalibsii erguyyuu hin naqinaan fagaatina baay'ee bareeda. Dhugaa hedduu tokko bareeda. Gaafa algaarra ga'e kana caalaa bareeda. Laaluu dandeessu. Egaa agam akkam godhee akkan isinitti argisiisu hin beeku. Keessi isaa ispoonjiidha. Carqii isaa tarii isinitti mul'achuu baatee hin beeku. Carqii baay'ee bareedudha. Laslaasaa kan ta'e ogaa rafanillee irra kan wanni hin jenne baay'ee irra rafaa jedhee kana baay'ee isin wanni hin jedhu. Maaliif kun geexidhaaf guyyaa irra afama malee osoo hirriiba fudhachuu baatanii baay'ee bareedaadha. Maaliif algaalibsii irraa jalaa akka hin banne algaalibsiin biraa haarawaa ta'e kun immoo yeroo hunda yoo miiccamu akka wanni hin jenne mana bareedimumaaf odoo godhame kan jedhuufi malee irra rafanillee kan nama hin quuqne ispoonjii akka ispoonjiitti laslaasaa kan ta'edha jechuudha. Kan baay'ee nama simatudha. Egaa kana fakkaataa meetirka 50dhaan tiraasii lamaaf beebii tiraasii tokko haala kanaan obboleettii keenyaa baheera. Kunis eessuma deema Wallagga deema jechuudha. Egaa ammas isin dubbisuu dandeessu warroonni kallattii adda addaatirra jirtan Oromiyaa keessa kallattii adda addaatirra jirtan nu dubbisuu dandeessu kan akkanatti walirratti jechuudha. Algaalibsiin kana egaa xiqqoo duumessatu jira naannoo keenya xiqqoo haala kaameeraa dibsisoo jedhe dhiifama isiniin jedha. Egaa akkamitti akka isinitti mul'isus wallaalu hagam akka furdatuu fi hagam akka inni bareedu egaa laaluu dandeessu jechuudha. Egaa kun immoo algaarra afamee baay'ee ijoollee asuma waan galateeffadhu jiraate taananii ijoollee baay'een gaafa meeshaan galee viidiyoo waraabanii naa ergu. Ani garuu dhugaa dubbachuuf kara viidiyaatti fiduu mana nama tokko baay'ee natti ulfaatu malee ijoolleen algaalibsiillee afanii yeroo darbe algaalibsoota galches algaalibsiis afanii ijoolleen viidiyoo naa ergan jiru. Kanas immoo yoo abdiin qaba algaarra afamee viidiyoon isaa akkanaa ergamu baay'ee bareeda. Baay'ee kuni algaa gubbaarra gaafa ga'e immoo hagam akka inni bareedu keessa isaa isinitti argisiisa. Kunis ispoonjii qaba keessa isaati jechuudha. Tarii isinitti mul'achuu baatus hagam akka kun amma jidduu keessa akkatti mul'atu kuni keessi isaa ispoonjiidha. Hin bareeda. Baay'ee bareeda. Isiniin jechuun jaaladha. Ammas taanan warroon mana keessan akkuma hiriyoota keessanii akkuma nama kamuu mana keessan bareeffachuu barbaaddan viidiyoo kana sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Yoo ofiifisitti fayyadamtan hiriyoonni keessan akkatti fayyadamtan walitti daddabarsaa keessanis sheer warii gochuu hin dagatinaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kana yaada soo qabaattan qeeqa soo qabaattan ta'e saanduqni koomentii kiyya isaa 24 banaadha. Na dubbisuu dandeessu yaaduma adda addaallee egaa yaadota qaba haala hojiitiin haala ijaarsa manaatiin wantoota adda addaatiin yaadota nan qaba. Garuu haalli viidiyoodhaan akka duraanitti bahu xiqqoo ishee waan natti mijachuu ideetiidhaan nan dhufaa. Sheer godhaatii wal biraan gaha. Keessattuyyuu waa'ee manaati haala qilleensaatiin wal qabateetu jechuudha. Ijaarsi manaa maal fakkaata? Meeshaan guddinnatiin maal fakkaata? Egaa wanni rakasa jedhame tokko hin jiru. Wantoota waddada irratti ijaarsi manaatis maal fakkaata kan jedhu akkasuma immoo egaa warri tanaan dura manneen isin jalaa diigamee amma deebitanii ijaaraa jirtanis kan jedhu
Viidiyoo nan qabadhee toluufaa nama tokko jalaa akka hin dabarre akkuma tanaan dura odeeffannoo baay'ee isinii kenne ijoolleen baay'ee irraa fayyadamaa turtan. Ammas viidiyoo qabadhee isinii fanfaa laayik sheer godhaa warri egaa ijoollee baay'een viidiyoo dhuma hin laaltanii warri dhuma laaltan itti fayyadamtu jedheen abdii qaba. Egaa kana fakkaataa nagaan si yaagalchu jechuu hin dagatinaa wal eebbisuu hin dagatinaa. Namni nama eebbisu eebbifamaadha. Yoo wal eebbistan hundi keessanuu eebbifamoo taatu. Isiniin jechuun jaaladhaa ani gara kootiin hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Egaa kana fakkaata wantoonni hunduuyyuu akkasuma warroonni maatii keessan ayyaana kana sapiraayizii godhuu barbaaddanis waraattan kottaa bilbilli kiyya afaanillee hoggaan isinitti meduwwaa 9458267 45 irran deebi'aa duwwaa 9458267 45 immoo teelegiraama waatsaappiidhaan na dubbisuu dandeessu. Isiniin jechuun jaaladhaa kanaadha. Teetelii jalallee isiniifan teechisaa yeruma kamuu na argachuu dandeessanii.